Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Kan amma asitti argaa jirtan magaalaa United Kingdom. Kunni hiriira mormitoota United Kingdom. Isaan kunniin Oromoo magaalaa United Kingdom jiraatanidha. Irra jiranii jechuudha. Guyyaa har'aa kuni guyyaa hiriiraati. Ummanni baay'ee akkaan jabaadha, baay'ee akkaan guddaadha. So ummata kanaaf sirriitti poolisiin eegumsa godhaafii jirti. Poolisiinis eegumsa godhaafii jirti. Ummanni sirriitti miira ho'aa ta'een falmiirra jira. Miira ho'aa ta'een hiriira baheetiin jira. Ka hidhameetu keessa jira. Ummanni amma agartan kuni sirrii malee baay'eedha. Kuni magaalaa United Kingdom. So akki miira ho'aadhaan hiriira irra jiranii. Ummata laafaa miti sirrii malee baay'eedha maashaallah. Dr. Hussein fa'aa keessa jira. Sirrii malee ummanni baay'eedha maashaallah. Ini ho. Is the dictator. Abiy Ahmed Maftuh. Bakka gadira bu'aa kan. Sin hayyamani an deebiitii na deebisanii jiru. Dictator!